Afrikaa hormaata tolchee gadaamessaa mootii garii gatee hanga majireenyaa fidu gadaa keessaa haqaan gabbaramaa gabbaramtoota maraa daanga maleessa turaa aangaa waan qabne taraa nagaya ta'aa isarraa nuuf dhufu nageenyi hubataa keessa namaa hin dhorgine fageenyi nagayaan baasee galchaa nama imalee galuu kan dandeettii isaatiin namni wal horee dhalu mootii mootota hundaa gabbartiin isaaf haqaa maqaa isaa malee kaanaan karaa irraa hin maqaa dura bismillah je'een isa dhawadhee maqaa nabiyyi itti aansee gundoon fide hiikadhee isinirraa gannaqa ammas gama nabiyyi martuu na wajji dhaqa. Toohidaan daandii dabaa kan nu baraare goruu imaama ambiyoota abbaa magantaa boruu quxxusuu guddaa caalee olii filate rabbiin kan ummata isaa tahuuf martuu gammannu qalbiin. Yaabbataa farda buraaqii malaa gama ilaahii zabana isaa jiraannee kan arguuf jennu silaahii. Kan sababa isaatiin ummatan duraatiif nu iyyuu baanu ragaa ergamaa jinniif insi dubbisaa mukaaf dhagaa isarratti haa jiraatu rahmanni rabbiif nagaan isarratti haa jiraatu rahmanni rabbiif nagaan jecha ashti qoshummeen talaa bareedduun haala gaarii intalti sikkoo mandoo tan garaan ishee baarii eebbifamtuun kaleessaa afeertuun kiyya harraa namoota hedduu jira kan olmaa qabu narraa olmaa isaanii ibsuuf afaan koo aaruu nan baasu jecha keexiyyitii saniin wallag godhaa hangaasu ati dhufnaan qoyteetti teessoon si jala teessi obboleeyyan koo kanaa kottuu naaf galateessi jettee tan halaa wajjii bifti ishees akka faayaa intalti sikkoo mandoo tan maqaan ummi yahyaa obbolaa galateeffachuu baannaan ani nan gadda kottuu naaf galateessi walaloon akka dheengaddaa jennaanin dhangaa fidee har'aas akka gaafatti walaloon har'aa addaa giftii guddoo gaafatti ummu yahyaa maluu jechoota mirxi funaanee afaan kiyyaan bakkasii ani bu'eef isini ummu yahyaa maluu jechoota mirxi funaanee afaan kiyyaan bakkasii ani bu'ee isinitti muuf qurxii har'aas kunoo deebi'e sisimannaa fi sihimannaa askannaa dafaa murtii sisimannaa fi sihimannaa askannaa dafaa murtii egaa cinqiin cantee cancaltuus ciminaan irra caalaa cinqamaa ciniinnachaa cichummaan obsee laalaa baratee ofiis qaree ilmi sammutti tuulee ustaaza ishees ilmiin faayee bareeche kuulee ustaaza sii faraaniiniin sagantaa koo jalqaba mee warri jalaa giftiin alaabaa teessan ol qaba mee warri jalaa giftiin alaabaa teessan ol qaba. Galata isaa faddiin jabeessaa himteenattu ustaaza sii faraaniin afaan kiyyaan dubbattee ummi yahyaan akki jettu ifaajjee kaattee fiigaa dadhabbii malee xaartee suksukaa fiigaa deemaa laga meeqarra qaartee rakkina teenya furaa rakkoo ta'e obsaa aaddee akkamittiin barsiisaaf fiigaa narra naaf yaaddee milkii tiyya maraafuu erga rabbii guddaati isintu utubaadhaa bu'uura waan hundaati. olmaa isin nuuf oltan guddaa tullurra caalu galata keessan jechaan himee fixuuf yaalu galchaan jazaa waa maraaf galchuu danda'u rabbii bor jannatal firdawsiin hamma jirtullee gaddaan nurraa sin cabsin qalbii duniyaa sarraatanyaa godheesiif waardiyoomsee baalageef balaa dura haaliqni si haa eeguu gaaddii isaa gaardiyoomsee wanti ati nuuf taate hin qabdu hammaaf gita obboleessa rabbii jechuuf natti galti ambitaa bakka ati jirtutti nuuf haalli hundi labbaa barsiisaa koosin jechuuf nuuf yaadda akka abbaa jechi galatoomi jedhu olmaa keessan hin gitu mee jecha kana caalu khamiisi haa galatuu gabaa jiraateen bitu hundaafuu waan jibbitu si lagee fadhii si baasee dharraa borjozaa kee jannataan rabbi haa galchunarraa jettee ustaaz faraaniif tan poostaan akka inni ta'e anas fide bubbisee tan ergiteef waraqaa barattuu ummu yahyaa da'anii numaan dubbise barattuu ummu yahyaa da'anii numaan dubbise eeyyen milkaa'ee guddina isheef qaruutti ishee qaruutti nama harka qabee akkan kufne tiksuudha si galatuu dhabuun ishee hin taatu ustaaz faraan gaara ofirra jigsuudha. olmaa keessan maraafuu jazaan keessan jannata ilmaan gaggaarii wajji horii guddaa si kennee si haa godhu kennataa horii guddaa si kennee si haa godhu kennataa. Allahu Akbar. Naamusaan na hordofaa isiniin jecha
naamusaan na hordofaa isinii jecha armaffaa dhaamsa Yahyaa ammas inni lammaffaa hirribaan ani rafuun dunquqquu koo hiixataa kan osoo naaf sanbataa isaaf hin taane wiixataa kan bishaaniin an dhuguun inni naaf ba'u dheebuu kan rakkinni koo martuu rakkisee isa reebu qubasaa afaan kaayee diina koo haqqisiisee kan anaa fi kofaatii wal argaa hanqisiise kan maqaan Abuu Yahyaa abbaa manaa koo qasu sammuu teekeelotti naaf galati yaa saalii jettee jaartiin namaa naamusaan hojjechaa teessii mana maal achii goota jettee osoon doorsisin ana gadda kiyya gammachuun qabaltee obboleessaa baradhu jettee na gorsaa akkuma obboleessaa tekkeenya koo jibbitee guddina kiyya kolfaa rakkinni kiyya martuu siif ta'ee dhibee golfaa inerjii kiyya taatee duubaa ofaana dhiibdee ejjannaa koo mijjeessuuf ofiif diramtee dhiigdee osoo na irraan hafin hanga guyyaa kanaatti haqa jaartis naaf guutee akka abbaa manaatti jaarsa koo Abuu Yahyaa warra koo jaallatama qur'aana buusuu kiyyaaf aarsaa keetu laallatama qur'aana fitee buusuun an erga rabbii siin galateessa jechuuf utuun si galateessuu waggaatti cehaa jiini rabbi ija rahmataatiin naaf olii si haa laalu arrii waliin filannee asittis jiruu rahaa boruus jannata dhaalu rabbi nu haa taasisu isa hin dhibdu maalu yaa abbaa Yahyaa kootii kan jiruu kof atoomii olmaanaaf olte maraaf hedduu naaf galatoomii jetti kunoo Abuu Yahyaan ammallee warra siitiin kunoo kana jaarsa fi galateeffachuu niitiin Wacees rabbashnaan boksiin dahii jettee namni si daffarraan wanti Wacees rabbashnaan boksiin dahii jettee namni si daffarraan wanti natti himte dhaamsi sadaffaarraa yoo quraanni jabaatee anaaree ofiin lolu isaanii abshiir jedhee kan gadda kan qoqolu obbolummaa dhugaan anatti siqanii kolfaan imimmaan koo anarraa dhiqanii quraana kattamee akkaan eebbaaf ga'u tumsi isaan naafdan ana keessan ba'u akka ustaazaa bu'anii to'atamaa na to'achiisaa yeroo isaanii naaf qoodaa qo'achaa na qo'achiisaa warra naaf hawwu na caalaa yoom xaarii milkii deessii isaanis naaf galatii walalootan teegeessi takka amurii wallooti qashtii warra warqitu qaanis maamee toofiqi dhiira diina markazaa garraan itti harkitu galatooma ulfaadhaan isinin ja'a kunoo osoo isheen na harkitu Allahu Akbar. haadha takkarraa waliin harma luugunuu hafee obbolummaa amantii firooma dhiigaaf lafee isa walitti qabnuun wal hubannee firatti islaamummaas kunuunsaa diinis eegaa firratti warra sombobbolummaatiin gammachuu koo harganu warra hin dhiifne rakkoo tootasa ijaan arganu dubartoota iimaanaan akka Aayishaaf Khadiijaa obboleeyyan koo qaalii guyyaa eebba kan kootii naaf taasisan hadiyyaa sekuriitii markazaa sumee durreettiif obsi zabiibaas galateessii faaruu itti naaf roobsi jettee isin galatuun fardi dirqamanatti isinis galatoomaan isiniin jechuu fadha carraan argadde kanatti obboleessa gaafa gammachuu fi gaddaa Abdulaziz illee olmaan isaanii addaa diinumarra wal barree warra jaalalti isaanii guddoo karaashiyaa obboleeyyan koo qaalii dubartoota raasiyaa maawardii fi Muhammad dabalatee caasiyaa Zaytuunaa Hussein waliin intala Ahmad sumee galatoomaa olmaan keessan hin ibsamuu jetti dhumee jibba keenya jibbaa akka shinti beetii warra gadda keenya gammachuu isaaniitiin dhaabuu firdi beetii osoo nurraan fagaannee guyyaa mii hanga libsuu warra yaada nu keessaa miira isaaniitiin ibsu jaalala qoodanii nu ifuu hiroomsaa warra nu waliinii abbeeraa Huzeefaa fi abbeeraa firoomsaa Ustaaz Muyyar Kadirii fi hunduma maatii isaanii nadhii walaloo keessanii galataan naaf kiisaanii kennaa olmaa isaanii irra mallatteessa gaqqaba bareechaa likkinnaaf galateessa naan jettee natti himtee kan dhaabbatu warri teessan maqaa Ummi Yahyaatiin galatoomaa ulfaadhaan isinin ja'a hundi keessan
الله أكبر. addatti na tuqeef malee jettee addatti na tuqeef malee olmaan isaanii miira olmaa anarraa qabdu barattoonni keenya hundi durbaa dhiiraa addatti na tuqeef malee olmaan isaanii miira olmaa anarraa qabdu barattoonni keenya hundi durbaa dhiiraa hanqina yerootiif abaluu fi abalutti warreen hin tuqin maqaa hundumti keessanuu alla magantaa hii isin galatuun haqaa alla magantaa hii isin galatuun haqaa hamilee obbolummaan markazallee teenyee walumaan adeemaa guyyaa kana geenyee miseensi markazaa hundumti keessanuu onnee koo gubbaadhaa bakki isin teessanuu galata keessaniif jecha isiniif dhabeen nama naaf dubbatu kunoo of bira qabe aafawtu naaf jedha tarii bakka dabe aafawtu naaf jedha tarii bakka dabe nu godhee warra waliin boruus jannata dhaqu ammallee rabbi ilmi isaa qomatti nu haa naqu miseensonni Uwaysii fi markazoota biraa cufti mataa koo gubba jirtanii isin haa godhu muftii hedduun isin jaaladha kan achiif warri asii hedduu galatomaahii jetti ummu Yahyaan giftittii warra Arsii jetti ummu Yahyaan giftittii warra Arsii sagantaa bitee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu الله أكبر.